nama hundumaa gammachiisuun hin danda'amu. Namni uumaa isaatti iyyuu hin gammanne jira waan ta'eef. Akkam jirtu nageenyi badhaadha guyyaa irraa guyyaa wiixataati. Wiixata jechuun jalqaba torbaniiti, jalqaba hojiiti. Namoonni baay'een addunyaa kanarraa guyyaa wiixataan jaallatan sababiin isaa hojii waan hin jaallanneef jechuudha. Qorannoon ajaa'ibaa tokko ba'eera. Maal kan jedhu namoonni baay'een dhukkuba onneedhaan kan dhuman guyyaa wiixataati. Sababni wiixata waan hin jaallanneef guyyaa hojii ta'uu isaarraa kan ka'e jechuudha. Namoonni hojii hin jaallanne wiixata jaallatan. Namoonni hojii tamanan hojii jaallatan muraasni immoo wiixata guyyaa jaallatamaa godhaniitu yaadu. Arra jalqaba torbanitti hojii jalqabne irraa guyyaa hojii gaarii isiniif haa ta'u. Hojiin tuffatinaa, hojiin filatinaa. Dargaggoonni keenya waan argame hojjedhaa. Hojii dhaala guddinni hin jiru. Haa hojjennu torban hojii gaarii, torban hojii milkaa'inaa isiniif haa ta'u. Nagaan jiraadhaa. Haa ta'u jedhee jaldeessi dhagaa galagashee jirani. Guyyaa tokko abbaa kootu ganama ta'anii caama qaqqaammatu. Abba jechi kun maalidha? Maaliif haa ta'u jedhee jaldeessi dhagaa galagashee jennaanii bofa jalatti arge fakkaata ilma koonaan jiran. Inni haa ta'u jedhe miti waan argee sodaatee itti deebisee deebi'uu isaati. Wanta kun sitti hin wanta tokko gaafa argitu naatee istee deebiteetta. Inni argite sun sammuu keetti qabatee dhagaa hundumaa jala bofa jira jettee hin yaadin. Sana jala jiraachuu danda'a, isa kaan jala immoo hin jiru ta'a. Milkaa'inni kar tokkoon ati dhabde kallattii hundumaa cufa miti. Jireenyi kar tokkoon sii toluu dide karuu hundumaa miti. Maatii keetu farramee fuudhes miti. Afuuraayyuu qomoodhaa sitti daddarbees miti. Innati ilaaltee naan ta'u jette suni isoo tokkittii siif haa ta'u. Borimmoo karaa hambiraatu jira. Maal jedhu faranjoonni 2 days another day jedhu. Guyyaan har'aa guyyaa biraati jedhu. Boroo guyyaa kan biraati. Beekaan cireessi bule tokko maal jedhee namni kallattii ittiin adeemu tokko qabate galgala isaa ga'uunsaa hin hafu jedhe. Namni eegee qabee mataa ga'uunsaa hin hafu jedhe. Maal sin jechuun barbaade? Innati yaaddee itti milkaa'ina dhabde tokko malee 1,000 miti. Toomaas Alva Edison 999 milkaa'ina dhabe 1000tti milkaa'e. Warra milkaa'ina dhabe keessaa iyyuu argama haaraa 96 argate. Dadhabbii kee keessaa mul'ata argatta malee kufaatii argatta miti. Dadhabbii kee keessaa jireenya argatta malee ati dadhabbii argatta miti. Karaatti kufte tokko argitee taate taanaan lammata karaa sanan dhaqxe. Iddootti mucucaatte tokko beekta taanaan lammata karaa mucucaa sanarra hin baatu. Maallaa karaa mucucaa sana keessa nama mucucaachisaa. Nama kuffisaa kan jedhamu namaaf dabarsaa deemtaati. Situ iddoo sanatti mucucaate waan ta'eef warra kaaniif immoo barumsa taata jechaadha. Inni siin milkaa'ina si dhowwee warra kaaniif garuu karaa taataati. Abdii hin kutin keessuma sagalee waaqayyo akka jedha waaqayyotti abdiin hin kutatamu jedha. Nagaan siif haa ta'u milkaa'ina wal arga. Keep watching to the screen. This sister was suffering of such a bent over. ካጎበጠሽ መቼ ነው? አሁን ያጎበጠኝ 3 አመት በላይ ነው። 3 አመት ነይ እስቲ ነይ ወደ እኔ ሳትነካኝ አልወጣ ከዚህ ሳትነካኝ እኮ አልወጣ ከዚህ ይፈወስ ይዳሰኝ እጅ ይፈወስ ይዳሰኝ እጅ ይፈወስ ይዳሰኝ እጅ ይፈወስ ይዳሰኝ እጅ ሚነቀል ነቅሎ ሚተከል ተክሎ የሚለውጠኝ ሌላ አድርጎ እጅ የኔ ወዳጅ እጅ
እጅ የኔ ወዳጅ እጅ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅ ይፈውስ ከየት ነው መጣሽው? አዲስ አበባ። ምንድነው ችግርሽ? ዲክስና የነርቭ እና ጉልበቴን ያመኛል። ነርቭና ዲክስ ምን ከጃ ካጎበጠሽ መቼ ነው? አሁን ካጎበጠሽ አመት 3 አመት በላይ ነው። 3 አመት። ይሄ ሁሉ ሲድ ከጥቁር አንበሳ ነው ተሰጥቶሽ? የዮርዳኖስ ሄጄ ኦፕሬሽን ሁኛልኝ አልችልም አልኳቸው። ነይ ወደ ነይ። Keep watching to the screen. This sister was suffering of such a bent over since the last 3 years. The man of God is going to ministry here, and this was how she used to suffer since the last 3 years. The man of God is ministering here. Keep watching. She was from Addis, and she was suggested to be made a surgery. The might of Jesus Christ. The might of Jesus Christ. Which was for the healing power of God at work. Yes, somebody Praise be the name of the Lord. ጎፍታ ታፊ ዩፎሪቱ ከንዳም ነው። ነይ ተከውሻለሁ። Shouting, I am healed. Confessing, I am healed. Blessed be the name of the Lord. ሱልምታ The blessing. The Spirit of God is perfecting her healing through touch of His prophet and through this anointed water. ስንት ዓመት ያልተቆጠረ ድኛለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ጎፍታ ታከለተ ፊዱ ከንዳም ነው። ድኛለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ might of Jesus Christ. ስሙ ይባረክ። አመስግኑልኝ፣ እልል በሉልኝ። ነይ ያው እሺ አው የተደ ሰይጣን የታባቱ ሲሄድ ይታያል። ጣትና ጣቶችን ቆልፎ ነበር ያዘኝ። ጫማዬ ውስጥ እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ይባርክህ ታስሬያለሁ። She was saying it was contracting down from the fingers of my feet. በቃ በሰላም ለስንት ዓመት ነው? አመቴ ነው። እድል እንኳን አልሄድም። አመቴ ከቤት ሳልወጣ በከፍቼ ሳልወጣ አመቴ ከዛ በኋላ 3 አመቴ ነው። 3 አመት። አዎ ብዙ ቦታ ሄጃለሁ። ያልሄድኩበት የለም። ይሄ ወጌሻ የባህል እንትን የሚያሹት ማሽን ሁሉ ሄጃለሁ። ኦኬ ደረሰ ቤት እንኳን እየጠራሁት ነው። እደጁ አድርሰኝ። ደስታ ነው። ደስ እያለኝ ነው። ከኔ ጋር መከራይታ መጣች። እውነቴን ነው። እግዚአብሔር ደስ ይበል። እዩ ፈርጩ ከንዳንዳው Give you big clap to the Lord as she's asking you to join her and celebrate, feeling unusual gladness. والفاده فيال والفده تديم ولما وجه فيال ترى والكسوم بس They came together. ኖራታ እዚህ ወስድሻለሁ አለችኝ። በቃ ይዛኝ መጣች። እሷ አብረን መጣን። እሷ ከጅማ እኔ ከአዲስ አበባ። እሷም ዳነች።
መልካም ሰው ናት እንኳን ተጣለች መልካም ሰው ናት እኔ ግቢ ስገባ ግቢውን ስሚያለሁ እዚህ አዎ እዛ በቤት ግቢ ስገባ ከስተዋቱ ስገባ ለምን እድናለሁ ብዬ እሰይ አዎ እሰይ ይበልህ አዎ እጆናንኮ ሲላቴ ደራራንኮ ጀጎነቴ ዳጆናንኮ ሲላቴ ደራራንኮ ጀጎነቴ ወልማባዬ ነራ ገብዳ ገቲ ደቀቢ ገነራ ገብዳ ቲዋቀኩ ወልማባዬ ነራ ገብዳ ገቲ ደቀቢ ገነራ ገብዳ